أنا سمالين كبتين مالين كبدوغنا أتي هنا على مناخياتي من جنان بري كوما سديتين الكراكة باي رومو تيجي سنين بس كوما سديتين فول اتخني بيا كوما دبجة كسين كب صرفها ورخيار دبرسي أما جتشو دخنو أما كنو بزين دولو mucaan bolokna godhee jira kaa hunda naa qaba rabbii jaa naa qaba bakka kana qotee kan jedhu shamarran jechuun shamarran tokko jechuudha irri dafeen gaafa turatti fakkaata shamarran tokko akkuma irri isaan bira ga'een akkas gochuun maal jechuudha reesh namni ji'a tokkoyyuu osoo hin guunne dubartiin kuni ji'a tokko hin guunne baay'ee nama kana kan barteeyyuu reefumadha jechuudha raamadaan kana keessa bartee jechuudha osoo ji'a tokko hin guunne birrii hamma kana fuudhanitti kennuun maanni qabdiidha moo qabdiidha xilooshiidha moo birrii kana qabadhuu taa'ina jalaa asis achis hin jedhiini in socho'ini jechuudha moo maal jechuudha yaa ummata dhugaas dhicha yoon boys maal gochuu danda'a kun uko nama kolfisiisa yuuti namni waggaa 12 guutuu hojii hojjetee ka'ee jaarsa argadheera dheen gammadee jettee yeroo ishiin amma kana hundumaa birrii fuuteetti zarazartu yaa jamaa isin maal jetti isinumti maal jettuun jedhe anama sinin dhageessisa waan masheen jette dhugaa nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota keenya kan durtu nagaa keessanii ani nagaa ku galata waaqaa qoy garuu dhiiruma kana bitachuun yoom dhaabbata dhiira kana birrii kennu yoom dhaabbata kuna karaatti dhiirri nama nyaatu wii dhageeffadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu yaa rumuuti yaa kakkaalee fi gaggaarii akkamina qabdanii jirtu كريستانا كم مسلمة قد كان قلت رب لي ينكي يجود أنا جايبين أنا اللي نرب سنا جلتي الرجال أكخير أنا كنتان أنت اللي دلا تقرر براتي جتشوف سنتي مرفي ماله ركوب برادي بيمتي تكون كي كنا نرب سنا كرو ما نسني فكاتا لين قدر في ركوب يسنتي مدين تور وقع كرو لما بيجي كنا خيسات وركاتي جتبكو ده دلا قطور kana keessa kana abbaa manaan qabu minaamin jeesinitti himee jennaan mucaan san keessaan dhufee na gaafate hayya jee gartee ramadaana jirrallee abbaa manaa gaarii yoonaa taate rakkoon qabu jeetti asii biyyatti dawwalee maatiin kiyyallee nafshir jeniin inni kana godhaniif wii wanni abbaaniif godhe waan tokko abbaaniif dheef hin dandamu jette oromoon dhugaadha wanna kun isinii galte dhugaa keetti kanallee waan abbaan of godhe beetti bari laal waan abbaan of godheetti argitani ramadaannu gana har'a torbee sadiidha ramadaana keessadha yoo abbaa mana gaarii naa ta'e jedheenitti namni jaama tokkoon obsu nama kana ijaanuun agarree natti fakkaata isheen bilbilumaan haasofte maal gaggaba wayiitu jira moo lubbuu wayii baayiraa keessatti qaba asii gadi ba'uuf asii ol ba'uufidha kan inni keessatti qabu kan birrii amma kanatti kennitu garuu shamarran tokko dhuguma dubbachuudhaaf unkaan torban tokko torban lama faana haasa'emdi halkan tokkottu wayyaa hin baasisiisa dhiirri na amani halkan tokkottu uffata isheen qabdu hundumaa baasisiisee qullaashee akka isheen deemtu hin godha hin maraachuu danda'achu bakka dandeetti dhiiraati kun haaswaa isaanii jalaan baatu afaan isaanii jalaan baatu takka okeetti jala galteette taana dhugaa waaqa qullaa keeyyuu hin deemtanan beekan qullaa kee garuu waggaa hamma kana namni dhama'ee birrii harkatti qabatee amma gisee maatiin kiyyallee gammadanii ni kana godha diimu caabi maan naan jeesni fakkaatte haadha mana kiyyaa isinillee na dogoggorsiista maaliif jee itti kennettan haadha mana kiyyaa naa feeti walitti qabna adda addatti hin qabnu kalaas birrii harka keessaa qabdu sunatti kenni anis malee hin qabatiin na malee hin qabdu kana ati kun haadha mana kiyyaati minaan jennaan birrii 8,000 harkarraa qabaa Oromoo xiyyeessin hin dhoysu
kuma 8 fuudhetti kenne biyya kuma 600 akkasiin qaba sarrafa warra kiyyaara dabarse amma jechuudha kunoo amma kunoo bizeen dawwalu mucaan boloo kuna godhee jira kaa hundaan. Maal godhu gaa kanam amma maal godhu qoy waa shamarran kanaa dhugaa waaqa maaluma isinii wayyaa garuu maal wayyaan jedhe maal wayyaa an kan hin jedhu yoom bara yoomiidhi kan maallaqatti kennuu dhiistanii tokko yoomidha kan isin onlaayiniidhaan heerumuu dhiistanii lama kana lamaan bichaa barbaadame tokkoffaa yoom maallaqatti kennuu dhiistu lammaffaa yoom onlaayiniidhaan heerumuu dhiistu waan onlaayiniidhaan heerumame onlaayinii maangolaban kun olaan unkaan onlaayiniidhaan heerumteemte habiibti fuulatti kanatti qabatamaa jaarsoliidhaan maaliidhaan heerumteewu dadhabamaa irra gaa'illi bara kanaa dadhabamaa irra dhuguma isiniin jedhan kanuma waaqni keessa jiru kan waaqni sodaa wayii keessa kaa'e malee amma dadhabameera gaa'illi dhiira waaqa sodaatu yoo ta'e malee dhiira kana amala adda suusii garaagaraa dhugaatii garaagaraa faa hin qabne yoo ta'e waaqa yaadatee cubbuun shi naqabaa jedha malee dhiira abadan gaa'illi rakkisaa ta'eera. Onlaayiniidhaan heerumuun immoo onlaayinii maratti sii goolabama bakka gowwamsaan dhiiraa inni hangafaaf inni tokkoffaan waraqata ergachuu jaarsa ergachuuf ni kaa'edhachu kaalaas. Erga kana taate ataadha manaa kootii bakka akkas yeroo jedhu atis ijaan qabduu fi inni abbaa manaa kooteettaa qullaa kee wayyaa ofirraa baastee itti kennita jechuudha isatti. Booda immoo qaba dabarsaa uftaga ishi gaafa birrii walitti kenname uummanni kun hin agarre keessa hin jiru. Gaafa waan hundumtu girri uummanni kun keessa hin jiru. Gaafa boo'ichaa immoo uftee abdii nu kutachiistan. Shamarran warra kaan abdii kutachiisuu jedhama kun. Shamarran warra kaan yaaddessuu jedhama jechuudha. Narraa baradhaayyuu itti garuu haa ta'u irraa barata. Irraallee baradhaa maal goonaree irrumaallee baradhaa dhugaa waaqa baay'ee rakkisaadha. Maal godhuun jaasin yoo asiin waraananii asiin keessa ba'an malee shamarran hin dhagaan. Ji'a kana keessa immoo saanuu ji'a kana keessa fa'aa osoo haasa'uu dhiisamee maal rakkoo qaba. Ji'a kana keessa fa'aa namni akkamitti nama boossisa dhugaa waaqa. Resmaa waan isinii fadhisu anaafillee na fadhisu natti araaramu dhugaa. Dubbanne dadhabne afaan nu xiraa'ee lapheen nu xiraa'ee waan goonus amne kunu gaafa boo'ichaa immoo hundi ufees namatti kolfa. Dhiirri sitti kolfaa dubartiin sitti kolfiti jechuudha. Amma kan kolfu keessaa immoo baay'een immoo warra iccitii kana dhoskatee qabatedha habiibti. Warra nagaa sitti fakkaate. Warri nagaan immoo irra hin geenye waan ta'eef laash jedhusi sii gaddusi. Garuu warri irra gahee gubatanii argan immoo maatti galtee ani sitti kolfu. Kanaafuu dhugaa waaqa shamarran hin gowwomne. Amma yoomitti isin garuu dhageessan jechuun isin bira gahuu qaba. Tokkoon keessan isinirra gaafa gahee yeroo sanaan dhaabdu sunu. Nama fayyaan immoo hin amanu bara. Nama tokkoon dhukkuba akkasii beektaa hin beeku waan ta'eef yoo dhukkubsate garuu dhukkubicha baay'ee bara. Jaalallis akkasii. Dhiira amanuunis akkasii. Dhiiratti waa kennuunis akkasii. Dhiira argadhe jedhee abbaa manaa argadhe jedhee gammadee jetti isheen kun. Baqa baay'ee tokko dhiira barbaadde baay'ee tokko abbaa manaa barbaaddetti. Baay'ee tokko jechuudha gar malee barbaaddetti. Barbaacha isheerraan kan ka'e kana waan qabdu itti urgufatte jechuudha. Akka waan kun qabee isheedhaa dhaabu akka waan kun kan isheedhaa godhu jechuudha. Maal goona gaa waaqni si'a gargaaru habiibti si'a jabeessu. Gumaa keessiifaa deebisuu maa gochuu hin dandeenyu nuuni garuu irraa dhageenya irraa barannaa warri kaanis of eeggannoo godhu ati garuu jabaadhumaa miti wanti hin darbine hin jiru. Waggaa 12 hojjetteemti amas jabaadhutti fufiimoo hojjedhu birrii kee deeffachuudha. Maal goota harka qullaa galtaare.